duraan dursee waa'ee haleellaa xayyaaraa walloo kanarratti waa jenna. Namoonni baay'een dubbii kana akka waan salphaa tokkotti ilaalaa jiranii garuu baay'ee yaaddessaa fi amma ammaatti balaa guddaa kan qaqqabsiise kaayyoon haleellaa kanaa immoo more political intentionii guddaa akka qabu yookaan akeeka siyaasaa guddaa akka qabu falfallee buqqifnee walitti himuu barbaachisa jechuudha. Akkuma beekamu mootummaan Abiy Ahmed waraana warra Tigraay wajjin lola geggeessaa jiru keessatti erga olaantummaan humnaa dirree waraanaatti harka isaatii bahee harka warra Tigraay galee booda humna waraanaa isaa fayyadamu irratti fuulleffatee Tigraayin yeroo adda addaa akka haleelaa ture beekamaadha. Haleellaan kun kan xayyaaraa qofa osoo hin taane diroonotas kan dabalatu ture durattuu ammas itti fufeera haleellaan kun jechuudha. Haleellaa Tigraayitti godhamee fi kan yeroo ammaan tana naannoo Oromoo Walloo irratti godhamaa jiru maaltu adda godha kan jedhu irraa dubbanna. Mootummaan kun humna waraanaatiin caalamee xayyaaraaf diroonii fayyadamuudhaan haleellaa kan godhe Tigraayin alatti yeroo duraatiif eessa naannoo Oromoo Wallooti. Maaliif kun ta'e gaaffiin jedhu deebii guddaa argachuu qabaa jechuudha. Akkuma beekamu bulchiinsi mootummaa kana jalaa kan bahaa jiru yookiin immoo naannoon bulchiinsaa sirna kana jalaa bahee harka warra TPLF galaa jiru naannoo Oromoo Wallootiin hin jalqabne jechuudha. Duraanis Walloo irra guddaansaa cabee naannoo Laalibalaa arra miti beeka. Waldayaan ammaaf amma miti erga harka mootummaa Abiyyi bahee jechuudha. Naannoo kanarratti haleellaan waraanaa geggeeffamee dhageenye hin beekne. Naannoo Oromoon keenya beeki warra afaan wallaalee afaan Amaaraa dubbatullee Oromoodhuma jennaani. Haa ta'uti akka warri hedduu hubatutti warri afaan Amaaraa dubbatu akka Amaaraatti illee yoo asiyum ta'an godhaman naannolee birootti xayyaaraan haleellaan godhame hin jiru. Maaru kutamuu dhabe uummanni kaan jechuudhaaf miti. Ilmi namaa kamuu haleellaa isaaf hin malle mudachuu hin qabu. Haa ta'u malee sirni kun addatti jibba Oromoof qabu, diinummaa hamaa Oromoof qabu, Oromoo Walloo irratti xiyyeeffachuudhaan agarsiisaa jira jechuudha. Kuni Oromoo hundaafuyyuu yaaddoo fi gaaffii guddaa uumuu danda'uu qaba. Kan dhahamaa jiru Oromoo Walloo qofatu hin taane Oromoo hunda ta'uun hubatamuu qaba nama martuu biratti jechuudha. Maaliif immoo sirni kun erga naannoon bulchiinsaa biroon hedduu harka isaatii bahanii warra kaan irratti haleellaa xayyaaraa hin raawwanne ta'e Oromoo Wallootiif maaliif haleellaa xayyaaraa filatee gaaffii jedhu irratti murtoo hundoofna jechuudha. Baay'ee naannoo sanarraa odeeffannoo na dhaqqabaa jiru akka ibsutti miidhaa guddaatu uummata siivilii irratti dhaqqabee jira. Yoo xiqqaate nama 40 oltu lubbuu dhabee jira haleellaa kanaan haleellaa xayyaaraa mootummaa Abiy Ahmediin jechuudha. Qabeenyaan hedduu barbadaa'eera. Jireenyi uummataadhaa yaaddoo guddaa keessa seeneera. Har'a lubbuun jiraatanii bor jiraachuu isaanii beekanii. Erga naannoon sun harka sirna kanaatii bahee hamma tokko nagaan argamee uummanni hafuura nagayaa baafachuu erga jalqabee booda haleellaan xayyaaraa kun itti dhufee jechuudha. Kun wanni inni agarsiisu guddaan Oromoon Walloo sirna Abiy Ahmed wajjin dhaabbatee mormitoota loluu waan dideef miidhamaa ture. Keessattuu waggoota 3 kana ibidda irratti qaqamaa ture. Ni beeknaa hundumaa ni yaadannaa. Haleellaa naannoo Amaaraa irraa ka'ee dhufuun yeroo hundumaa uummanni keenya Walloo miidhaa guddaa jala galee akka ture. Kanas ilmaan isaa wareegee lubbuu hedduu itti kitimee kabajaa kana gootummaadhaan akka argatee fi akka of tiksaa jiru eenyullee otoo hin birmatiniif jechuudha. Eenyullee otoo hin birmatiniif jagnummaa mataa isaatiin waggoota 3 kana ibiddarra of kaa'ee akka of tiksaa jiru beekamaa ture jechuudha. Amma sirni biltsiginnaa akkanatti isa lallabaa ture ibiddarratti guggubaanii ture kun gaafa lola keessa seenee humna biraatiin cabu
Oromoon Walloos filannoo mataasaa godhee gara goruu barbaadu gore. Sirni biltsiginnaa sirna kiyya miti, sirna waggaa 3 guutuu na ajjeesaa, na adabaa, na miidhaa. Ilmaan kiyya ambulaansii keessaa ilmaan kiyya madoofti kan hospitaala deemaartu ambulaansii keessaa gadi fuudhee cuubeedhaan wawwaraanee haala toora ilma namaatiin baheen hammeenya ilma namaa keessaa bahe tokkoon ummata kana irratti xiyyeeffataa dhufeedha jechuudha. Har'a maal nama ajaa'iba! Oromoon Walloo sirna biltsiginnaa wajjin dhaabbatee lola san barbaachifne loluu diduu isaatiif maaliif itti murteeffama? Maaliif xayyaaraan reebama? Oromoon tokko tokkoon ganda keessa jiru hundatti gaaffii kan of gaafachuu qaba jechuudha. Haleellaan irra Walloo irratti geggeeffamaaru bor Oromiyaa hundarra dhufuu danda'a. Yoo dhufuu baates inni Walloo dhiigaa jiru sun dhiiga kan kee ta'u baruu qabda jechuudha. Inumaa jagna keetu dhiigaa jira. Jagna kan kee rukutaaran. Oromoo Walloo jechuun jagna caalu jechuudha. Kana waa takka irra dibaa tokko malee walitti himna. Ummata xiqqoo ta'anii lakkoofsaan xiqqoo ta'anii dila ummata mootummaa biltsiginnaa fi sirna naannoo Amaaraa sana hunda ofirraa gab godhaniiti hamma kana waggaa 3 kana qabsoo meeqaan of bulchaa jiran jechuudha. Ormi argaa isaanii jaalateetu hin taane humna isaaniitiin gootummaa isaaniitiin bulchiinsa isaanii eeggatan yoo nagaan malee diiguudhaaf yeroo meeqatti duulamee ture. Mootummaan federaalaatiif mootummaan naannoo Amaaraa wal ta'anii Oromoo Walloo irratti duula meeqa godhaa turan. Kana hunda dandamatanii as ga'uu isaaniitiif arrammoo lolli kan kee lola kootii miti waan jedhaniif qofa ilmaan isaanii nagayaan xayyaaraan tumamaa jirti jechuudha. Kan gaafa Tigraay tumamu addunyaan guutuun akkasitti lallabde arra gaafa Oromoon akkanatti tumamu maal lallabuu dhabde namni jedhee gaafatuun dhabamu jechuudha. Tigraay waan lallabatteef dhagahamte. Oromoon immoo nama lallabuuf dhabe. Garaagarummaan isaa kanuma jechuudha. Tigraay mootummaadha waan ta'aniif dhageettii qaban waan ta'aniif dura ta'eef lolli isaan irratti geggeeffamaa ture xiyyeeffannoo addunyaa akka malee harkisee ture waan ta'eef arra yeroo xayyaaraan tumaman ibsa gabaabduu sarara 2 yookiin 3 tokko baasanii himatanii achumaan miidiyaan addunyaadhaa didichee waa'ee isaanii gabaaseef jechuudha. Kan Walloo arra namni gabaasaa fi jiru hin jiru. Maal ta'eeti? Tokkoffaa Oromoon qabsoonsaa moggeeffameera. Warra hawaasa addunyaa biratti moggeeffameera. Hangamuu ilmaan Oromoodhaa sirna kana jibbanii falmachaa jiraatanillee akka waan Oromoon aangoorra jirutti warra lakkaahutu sagalee qabsoo Oromoodhaa ukkaamsaara jechuudha sadarkaa addunyaa irratti. Hanga tokko waraanni bilisummaa Oromoo tattaaffii godhaa jira. Tattaaffiin sunis hamma barbaachisuun sagalee gahaa hin arganne afaan fajjiin nama keenya miidhes kana keessatti qooda guddaa qaba jechuudha. Kanaafuu haleellaan ilmaan Oromoo Walloo irratti raawwatamaa jirtu sagalee dhabde jechuudha. Kun sagalee dhabee hafuun qaba. Oromoon hundi of gaafachuu qaba. Ajandaa godhamuu qaba. Qaamota alaatti karaa danda'ameen karaa Tiwiitaraa, karaa iimeela erguutiin, karaa hiriira nagayaa bahuutiin haleellaan Oromoo Walloo irratti raawwatamaa jiru dhaabbachuu qaba. Sagaleen jedhu ol bahee dhagahamuu qaba. Akka waan qe'een keenya nagaa ta'etti rafaa jirra yoo ta'e anaa nyaatuu hin qabu jechuudha. Kuni qurra mallee nu gidduutti uumuu danda'a. Maaliif nu birmachuu dhabe? Oromoon yoo jedhame yaaddoodha. Kana keessaa bahuu qabna, dafnee walii birmachuu qabna. Sooshaal miidiyaa irratti haa ta'u, waan adda addaa irratti haa ta'u, miidiyaalee adda addaatiin gahuu haa ta'u, haleellaan Oromoo Walloo irratti addatti diinummaadhaan geggeeffamaaru kun saaxilamuu qaba, dhagahamuu qaba hawaasa addunyaatti jechuudha. Sababni isaas immoo Oromoo hundaaf beekamuu qaba. Sababni isaa guddaan Oromoon Walloo waan Oromoo ta'eef qofa dhahamaa jira jechuudha. Malli kan sirna kana jalaa bahee bulchiinsa biraa jala galee jiru. Gaafa Laalibalaa haleellaan dhageenye, gaafa Kombolchaan dhageenye, gaafa Waldayaan dhageenye, gaafa Tuqur Dingaay maarree jedhamu kana hin dhageenye. Naannoleen Amaaraa gara sana jiran biroon yeroo cabanii sirna TPLF isa ta'u mootummaa kana jalaa bahan haleellaan isaan irratti raawwatame hin jiru. Oromoo Walloo irratti garuu keessattuu kan sanbatee guyyaa tokkotti nama hedduutu dhume jechuudha. Kun Oromoodhaaf ajandaa ta'uu qaba. Kun Oromoodhaaf dubbii jabduu kaasuu qaba. Bakka hundaa fincila dhalchuu danda'uu qaba. Akkami dubbiin kun? Oduma sirna kana barbaannu nurratti caccabee kufaa jira immoo
lolannee ofirraa kuffisaarra jedhaati bakka jirtanitti of gaafadhaa. Waraanni bilisummaa Oromoo qaama Oromooti, qaama qabsoo Oromooti, kaayyoo qabsoo Oromootiif bahee bu'ee caccabaa jira jechuudha. Sirni mataarra nu jiru kun sirna keenya tun taane sirna diina keenyaati. Kunoo Oromoo taatee qofaaf si ajjeesa. Oromoo taatee qofaaf xayyaara kaafatee sireeba jechuudha. Agartee? Kanaaf warri Tigraay iyyatanii dhageessifataniiru, Oromoonis iyyatee dhageessifachuu qabaadha poointiin koo. Lubbuun ilma namaa wal qixxeedha. Nuti lakkoofsaan hedduudha of hin jenna. Sagaleen keenya garuu waan takka bakka tokko gahuu hanqachaa jira. Kuni dadhabbina mataa keenyaatiin malee cimina qaama biraatiin miti. Kun yeroo ta'u OPDOdhaaf gammachuudha. Sagaleen Oromoo yeroo ukkaamamu, sagaleen qabsoo Oromoo yeroo ukkaamamu, haleellaan Oromoon Oromoo waan ta'eef qofa haleelamu kun warra OPDO deeggartanuuf gammachuu akka ta'e ni beekna. Oromoon Walloo haleelamuun isiniif gammachuudha. Dibbee rukuchiisa ni beekna. Injifannoon mootummaa naannoo Amaaraa ammoo isiniif gammachuu ta'uusaas ni beekna. Garuu injifannoon hin jiru, kana booda kufaatii malee isiniif jechuudha. Namni meeqa hadhumu malee, namni meeqa aduullee malee qabsoon Oromoo inuma ifatti bahaa jira. Wareegamni hadhooftuudhaan gamoo kafalamu malee inuma ifatti bahaa jira waan ta'eef akkasiin barbaaddan ta'uutti hin jiru akkaataansa. Sagaleen Oromoos akka kanatti ukkaamamee hin hafu, addunyaatti ni dhageessifama. Gaafa guyyaan isaa ga'e dirqiitti nu dhaga'a namuu jechuudha. Itti deemaa jirra kana. Abdiit nu duraa mul'ata malee dukkana miti. Kana beekaa. Warri arra yeroo hamtuu kanatti, yeroo murteessituu belbeltuu kanatti, gama haqaa dhiiftanii, gama jal'inaa gortanii jirtanis boru guyyaan isiniif dhufaa jechuudha. Wal doorsisuuf utuu hin taane dhugaa jirtu walitti himaa jirra. Guyyaan bor isiniif dhufa. Akkanatti walii haa beeknu dubbii kana jechuudha. Laalaan Oromoo Walloo laalaa keenya jennee haa hubannu. Warri qalbii qabnu, uummanni bal'aan, madaan Oromoo kiyya jennee haa hubannu. Ilmaan Oromoo Walloo nagayaan ajjeefamaa jirtu, xayyaaraan reebamaa jirtu, ilmaan keenya, obbolaa keenya jennee yoo hubannee wajjin hin laalanne Oromummaan nuti himannu gatiin qabu jechuudha. Oromummaa himachuun laalaa walii laaleffachuu wajjin ta'uu qaba. Gaafa gammachuu waliin sirbanii, gaafa gaddaa wal wallaaluun Oromummaa miti. Keessattuu gaafa gammachuu caalaa gaafa gaddaa waliin dhaabbachuutu firooma Oromummaadhaaf furdisa jechuudha. Akkanatti waliin haa beeknu dubbii kana. Kana kanuma jennaa. Kanaafuu hanga dandeessanii sooshaal miidiyaa irrattis haa ta'u karaa adda addaa namoonni warra ala jirtanus warra biyya keessa jirtanus uummata Oromoo Walloo dhaanamaa jiru, ajjeefamaa jiruuf sagalee haa taanu bakka jirrutti. Facebook irratti katabuu waan hin dandeenyeef, waan dhorkamee jiruuf, ugguramee jiruuf kanaaf asirratti dubbadhaa jechuudha.